ilmaan qabeenya miidhagina ilmoon si miidheessiti ilmoon si fokkistu obboleessa kiyya obboleettii warra ilmoo dhabeessa rabbiin ni danda'a ilmoo rabbi isiniif haa kennu yaantu gammaddee baba Gammanne. Maali? خلاص ورميع ماما شانتا سيمبين يبون جوتو ها Shanta simbinne bella khayyan tu bite bella. Khalas boy. Sini tahu mababa terara khaise. और अभी आई ना अब तो अल्लाह आया माशाअल्लाह गुद्दिसा इस्लामा leenjisa ilmaanii kunuunsa daa'immanii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funni daawwattoota hordoftoota maatii chaayineelaa yaaddoo sabaa faamilii jira jirtu nageenyi keessan badhaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota yaaddoo faamilii. Daawwattoota hordoftoota keenya ijoollee kunoo mana sanii taphatu jiranii isaan nu quban qabanii nuti ammoo gabaa deemneeti uffata bituuf deemna. Iddiinis dhiyaattee jirti. Kanaafuu uffata babbareedaa binneeti. Isaan ammoo wayita deemnu rayyaan deemnaani rayyaan gaatii qaama mana namaan ta'u isaan fuuneeti mana namaa geessina. Wayita chi deebine immoo kaameraa keenya sirreeffanneeti isaan fuula hinee uffata tokko walitti kennina waan isaan ta'an walumaan laalla. Nu dhagaanii mana san jiranii daawwattoota hordoftoota keenya hedduu haasawuun barbaachisu akka isaan nurratti hin naqaane madafnee yaane magaalaa buunee nufaana turaan isin jedha. Dhabii baalta uffadhu. Ani akka kiyyatti gaafa ijoollee yeroo uffata bitadhe nyaata iyyuu nyaadhu. Halkan iyyuu narraan bari'u. Kanaaf waan isaan ta'an walumaan kalaallu ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nufaana turaa baay'ee. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo iddoon amman tana amma suuparmaarketii ol seennee jirra. Iddoon kun ammoo iddoo namni raashina waa hundaa asirraa bibbitama. Raashinni hundinuu as jira. Kanaafuu iddoon uffata irraa bitamu gara gubbaati. Amma gara gubbaa ol bahaa jirra. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaan faana turaa isiniin jenna. Suuparmaarketii akka deemnetti suuparmaarketii keessatti maruun viidiyoo hin danda'amu. Yeroo xiqqoo takkaan rayyaan biyaa gubbaa kaa'ee saadaan xiqqishu nurraa marte malee. Suuparmaarketii keessatti dhalaatu baay'ataa biyya sanatti yoo dhalaan suupara keessa jiraatte viidiyoo takka kaameraa ol qabuun hin jiru dhorkaadha. Biyya sanatti hedduu takka dhalaa kabajanii silaanutillee akka arabaa kanatti dhalaa ta'e kabajni bareedaa ture. Kanaafuu uffata ajaa'ibaa uffata maal fakkaatu binneeti sarpiraayisii ajaa'ibaa isaan godhuu deemna amma isaan mana namaa jiranii asin jiranii. Ijoolleen dubri akka lakkuuti. Yoo ta'u guddoo agartee xixiqqoon agartu yoo ta'u xixiqqoo agartee guddoo hin mul'attu hedduu taa'amnee jirree hedduun dadhabee. Uffata yoo ka ayyaantuu argame ka Oromiyaa hin argamu maaliif isin lakkoofsa wal jala jiru ka wal fakkaatu itti bituu barbaanna. Yoo ka ayyaantuu argame ka Oromiyaa hin argamu yoo ka Oromiyaa argame ka ayyaantuu hin argamu cinqii guddoo takka awulii gabaa keessa si waliin hin deemu. Garuu yoo gosa binnee dhufne Kaabalurra bareedaa, Kaisiirra bareedaa jedhanii saniifuu akkuma ijoollee lakkuu hanga isaan gurguddataniif hin barreetti gosuma takka kopheenis gosa takka fasxaanni gosa takka. Mee agarsiisi. Kan mataallee maaf hin taane. Agarsiisu. Karas agarsiisiti sirriitti an dadhabeetiin hedduu jiraa'u. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kun akkana fakkaata baay'ee takka bareedaa qeerransa fakkaata maaliif qeerransa qabu kana maaliif jaalatte? Maashaallah. Qeerransa hawwama jaalataniif qaba. Kun tokko fayyaantu tokko Oromiyaati. Kun ka Oromiyaati. Shaantaa kana wajjin ka Oromiyaati. Maashaallah baay'ee takka bareedaadha. Maashaallah lakkoofsi 12 kayyaantuuti. Ayaan tuh isa jen, asih. Lakkoofsi 10 ka Oromiyaati. Yoom kana qofa.
Daawwattoota hordoftoota keenya yaaddoo maalii fi Yaman keessaa galuu dadhabee maaliif biyya keessaa namni hundinuu biraa galee jira. Wanni isin jechaa turtaniif kunoo akkasitti jechuudha. Akkana jirra. Akkanatti kophee meeqa binne jechuudha amma kophee baay'ee binne. Kophuma kanaawu amma kan doolaara meeqaan bite? Kana doolaara 70 itti fixee jira kanatti. Kanaafu du'aayi naa godha ijoollee tana ijoollee khayrii ijoollee riskii rabbi siif riyyaan callise ijoollee riskii ijoollee diin rabbi siif haa godhu jaatii du'aayi nuuf godha anaaf isaadaan wanni Yaman keessatti itti hafnetti kunoo kana adda baase qaasii beeka dibba yoon kana qofa waa baay'eedha uffanni gaduma dhaabbachuu hin deemurra. Yoom kana qofa jiru? Kaniin an jaaladheef isiniin garsiisa. Yaa salaam. Kana baay'ee takka bareeda. Kuni lakkoofsa meeqa? Kun Oromiyaati? Lakkoofsichi mara jira. Achirraa baasan ka'a. Lakkoofsa 10. Kuni ka Oromiyaati. Akkuma argaa jirtan kunis kan yaantuuti. Uffata hanqa kanatti doolaara 250 fixe. Kunoo ka sheetichi waan takka illee nama cinqu. Kunoo ka sheetichaa kana. Ka sheeticha rayyaan kunoo kana. Kunoo kana. Kana qofaa miti ka. Isallee wilii binnaa fi maalii fi suuqa gabaa keessa deemneetti baay'ee dadhabnee kana akkasumatti fuunee fi dhufnee isallee wilii baay'ee binnaa fi kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa sarpiraayiziin kun sarpiraayizii ajaa'ibaati. Viidiyoo kana kumaa dhiibbaan laaluu qabdan. Maaliif namoonni hundinuu yeroo ijoollee isaaniitiif uffata bitu akkanatti irraa maree waan qabu irratti feesbuukii isaa ta'uu yuutuubii isaa ta'uu tiiktookii isaa ta'uu maaliif ijoolleedhaaf mastaawashaa taatii fi gaafa isaan guddatan ijoolleen kana ilaaltee baay'ee takka gammaddu waan taateef ijoollee gaa sarpiraayiz ajaa'ibaati faana tura. Warri ilmaan isaatiin wal bira hin jirre rabbi ilmaan keessanii walitti sinaa deebisu namoota tokko jira haa isaan biyya biraa jiran ilmaan biyya jiran haa adda deema hundaa'uu gammachuun ilmaan wajjin tolti wanni hundinuu rabbi walitti sinaa deebisu. Haa ilmaan hin qabnellee rabbi haa kennuu fi namni hedduu ilmoo hin jaalatu ilmoon tun riskii fi deemmattiin tokko riskii akkamitti ilmoon deemmattiin ijaa wala ilmoo riskii abadan ifumaaf deemmattiin sabab sadhaa rabbiin je malee maashaallah tabarakallah ani gana dalagadhee fooqii ijaaree maal godhe ilmaan itti goota dadhalaa ja'a khaasatan dhalaan faan umriin teessiraa deemti lamni ilmoon tun xiqqeenyatti bareetti kun ammoo akkuma agartan kanatti amma Usmaan xiqqoo tanaa ilmaan kiyyanaa wal jiranii maashaallah yaada akkasiisaniif irraa cufaadhaa ilmoon riskiidhaan deemmattii rabbiin sababsaadhaa je malee ilmoon guututti riskii fi ni fidatti ilmoo takka waggaa rabbiin si kanneen si mokkoruun ta'a wanni duraan dalagu jirtu wanni hundi si harka facaatu jira alhamdulillahi ilmoon takka ammoo guyyaa isii harkatteerraa dalagaa duraan hin qabne faa akkuma sababsaadhaa je sababa siif godhe dalagaa duraan hin qabne faa rabbiin siif banaa dalagaa xixiqqoo tana ta'aatti hin taabamne rizqiin isii tanumaa yaani rizqiin manatti teessee ilmoo rabbi sii kannee taa'i manatti sii dhufti wanni jedhamu hin jiru warroonni ganaa guddanneeti waatuuf godhe. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa saadaa hedduu takka afaan Oromoo kun ni cinqa jedhiba. Maal jechuu barbaadeeti daawwattoota hordoftoota keenyaa namoonni baay'een gaafaan sooramee sooressa taheen maatii godhadhaa gaafasanii ilmaan dhalcha jedheeti warri dhiiraatis dhalaanis gaafasiin dhala jetteeti
kiniinii fi lilmeedhaan sababa adda addaa kanaan keessumattuu ka heerume rakkoo hin qabu ka osoo hin heerumin waan sababa adda addaatiin waan adda addaa hojjetu jira. Kanaafuu irraa qusadhaadha. Ilmaan qabeenya miidhagina ilmoon si miidheessiti. Ilmoon si hin fokkistu obboleessa kiyya obboleettiti. Yoo ilmoo ati hin qabaanne namni maal siin jedha? Ilmoo teetirraas ilmoo ifiitirraas eega namni. Kanaafuu warra ilmoo dhabeessa rabbiin ni danda'a. Ilmoo rabbii isiniif haa kennu. Rabbii ilmoodhaan isin hin mokkorin. Ammoo nama ilmoo ofirraa baasaa ooluu jira. Ilmoo gaafa qabatee ofirraa dhiquu jira gad dhiqu. Amma ammatti. Rabbi isin haa qajeelchuu, rabbi isin haa dhiisu. Kanaafuu sarpiraayiziin keenya sarpiraayizii ajaa'ibaati. Amma ijoollee dhaqeetiin mana namaatirraa gabbaasee fuula isaanii hidhee uffata isaanii tokko tokkoon bira guuree harkatti dhoynu naaf isaa daanii. Kanaafuu nu faana turaa isin jenna. Deemetiin fidee dhufan. Oromootiyaa asumaanuu du'aa isinuu godhaadha. Rabbi ilmaan diin isin haa godhu. Isinillee qajeelche ilmaan illee rabbi isiniif haa qajeelchu jaadha. Hunduma keenya warra ilmaan qabu haadha abbaa dura qajeela. Haadha abbaa qajeelche rabbi ilmaan illee nuuf haa qajeelchu isiniin jaa Oromootiyaa. Daawwattoota hordoftoota keenyaa ijoolleen siyammaa dhuftee jirti. Mee walumaan lallaa gammachuun isaanii akkam taati? الله الله يا الله الله يا ربي الخالق يا موتي ذكي سمي هندنو سافكا جولتي نمي نوكا جيجدان بيكا الحمد لله ربي يا خنون فارونسا رزقي نخنين ilmaani nu gammachiisa wal keessa laaqee dhiiraa fi dhalaa wal keessa ilmoo qabaachuun badhaasa rabbii ogeessa. Oromiyaa maal ta'uu beekteeti? Wayitaan nuti harka dhadhooytan. Ija nu hiite maaliif beena baaba? Beekuu hin dandeessu? Mee yaadi waan ta'e. Waan ta'e yaadi mee? Hin beektu? Wala. Abadan. Eessa hidhee siffide? Mana ummaa habdii. Ayyaan ta'u. Wayitaanii fuula si dhumaatu si dhagame. Ni rifatte? Maal ta'u rifatte? San geessuuf deemtaa. Akkasii. Kanaafuu har'aan tana waan addaatiin isinii bite. Wanni addaa sun maal jettee yaaddame? Beeku. Muuza. Muuzii hojii jaalattaati. Waan hundara muuzii jaalatta? Amma iidaani. Har'aan tana waan addaatiin isinii bite. Wanni addaa sun maal jettee yaaddameeti? Pappaayaa. Pappaayaa beektaati? Maashaallah. Iidaa muuzaa fi pappaayaa talabattanii isin? Yeroo iidaa namni maal namaa bitame? Buftaana idaa. Buftaana idaa nama bitane? Tuba isin pappaayaa maal? Ammaan tana iiddiin dhalawine ka? Iiddii waliidhaame? Kanaafuu maal isinii bitame? Beenu. Hin beeytani? Ayyaantu iiddi dhalooyte mee maal isinii bite yaadime? Hin beeku. Hin beeku. Hin beeku? Isaanan yeroo meeqaan dadhabe quraana sirriitti qara'uu didanii waan isaan quraana qara'uu didaniif uffata iidaa dhiiseetiin muuzii isaan jan muuza kiiloo lama bitee dhufeef. Ijoollee nama hoggaa huccuu uffatte ijoolleen tijoorii hoggaa san muuzuma nyaatanii isin. Ayyaantu. Nama sirriitti quraana qara'ee uffata niin bitaaf. Nama immoo quraana qara'uu dide akkuma isaan janitti paappayyee fi muuziin bitaaf. Ayyaantu. Paappayyee feetamaa muuza feeta. Tokkoon fedhan uffata idaa fedha. Duuba uffata idaa akkanaan sii bitu wayii taateetu quraana sirrii wayii qara'uu jirta. Qara'eetiin jira. Duuba akkan an itti baasii siin jeetti wayii baasu jirta. Maan ta'e guyyaa guyyaadhaan sitti naartu. Maan ta'e guyyaa guyyaa sitti naartu maaliif mana sirriitti hin tolchine mana wayii tolchita. Mana kutaa tokkicha kana tolchuudhaaf sa'aata akkana teessa maaliif akkas? Walaan tolchatti hin deebi'u. Ittiin deebitu? Oromiyaa atiis? La. La maal? Hin deebitu irraan afaan arbaatiiti. Ittiin deebitu?
Hin deebitu? Hoggaan dukkaana si ergadhe daddaftee kaya shaara irratti banne daddaftee ni dhuftaa? Quraana sirriin qaraataa? Muuzii isaan jedhan, paappayyee isaan jedhan, ananaasii fi maangollee itti daballeeti kenninaaf. Uffanni iidaa immoo hin jiru. Kanaaf dhufana tura. Kanaaf sarpiraayiziin kun sarpiraayizii ajaa'ibaatii daawwattoonni keenya illee wajjin harkaa dhawanii. Tokko lama sadii jennee. Harka dhawadhaa isinummaa namni biraan jiru. Tokko lama sadii. Đây phải cái đây. Nào harga bạch. Rayyan harka dhahi. Rayyan harka dhahi daa. Habanamu. Habanamu Rayyan habibi yalla ati khobab bitattayya ya shalom Oraya surprise lama darbeeni surprise fiya ma mal beegani soddom ila mata hadi da soddom ila mama inta to qaban aadi rubut seri yan debsin Lalina. ما في لالو إيجا والقابو ما في لالو Rayyan Bakka karai nanti, kita cuma rai. Surprise, hati full kayak dura. Oromiyaan is full isi dura. Allah. Yalla gamma diga harka dai. Nada kara. Kopheen tulleen keeti. Fustaanni kunilleen keeti. Ka Oromiyaatillee kunoo kana. Garuu maaliif isaadha Oromiyaadhaaf bittee maaliif ayyaantu dhiif? Ayyaantu hin jiru nun dhabe. Hin jiru? Hin jiru ayyaantu. Oromiyaa ammoo sadeenuu bite kanallee bite. Oromiyaa shanta waan bitaniitu shanta ayyaantu bitte. Ayyaantu muftaan hin binneef gafasaana bareedaan biteef bareeda akka Oromiyaan binneef. Oromiyaan shantaan qabdu dure. Hin qabdu aade. Ayyaantu. Gammaddee baaba? Gammanne. Maali? Leesh maan gammadi? Maaliif hin gammanne umma? Maan gammadin? Hin bu'een gaanutti maali? Sultaanati sii bite, kophee sii bite, fustaan lama sii bite. Kalas. Oromiyaa maamaan shantaa siin binne. Hin boonjootaa? Shantaa siin binne balla ayyaantu bite balla. Kalas hin bu'een. Shantaa siin binnati maal uffata guyyaa idaan qaliila isaa gurrutti. Hin bu'een. Kalas hin bu'een. Kalas hin bu'een. Oromiyaan takka dhimma qabdu Oromiyaan. Kalas. Sii bita umma baba seeraadha ho'i seeraa sabbiraa. Oromiyaa hinaaftu wallahi ayyaantu. Qomalte. Kalas kasih pinna kuno khela. Kalas amma iyyuu dhiisite. Asumanu nama hinaafu fi. Amma gammatte? Maaliif bocha?
Daawwattoota hordoftoota. Oromiyaan osoo waan feere dhiisanii histii gooti malee. Inni naaftu. Inni naaftu hedduu isin. Asumattuu eenyu hinaafaa eenyu hinaafne adda barannee jirra. Oromiyaan hin boonye shaantaa jala dhokeessine. Ayyaantuu bultaani jala dhokeessine. Maal jette yaadda? Maal jette? Baba eegala tuumte. Sayang ko dala. Allah jangan begitu. Oma, ada kakak ucu sih bite Oromia di sana itu ben. Taraitakum sawa, sawa mama tiada. Halah. Shuf. Lama lah. Hali marra. Tahu ya mama tiada. Ayo. Saya ini apa umbe aku Kai sin fuduran manggu garu. Ora bijade. umbe tiada. Nak asal ya. Ayatu. Baba sila dok kasi nak asal. Baba kala tuumi. Baba ulfadu sin janna. Isa kata tu ba? Kayak situ. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hingkau kot. Asille. Habibi. Asille. Atau santai aja nunggu tu nanti. Asille. Inti mati jani. Asille. Mata kaisa serung. Ayo. Mata le. Ayo, galatomi nanti. Kala tuumi. Ayo, mata ini galatomi. Kala tuumi. Mati ya nunggu tebat. Anak fitala. Aku mah jame hanggapni ko wada silawo. Jalaba Daawwattoota hordoftoota keenya ayyaantuu Mustafaa kanatti kunoo Aarsine? hedduu takka aarsine. Ayyaantuu hedduu takka aarsine kunoo isin ni booche Oromiyaan ammoo dhimma qabduuf waan barbaaddeeyyuu yoo dhiistees yoo bitteefis waan takka akkana lama itti kanneenaan calliste isin sanuma. Maaliif wanni Ayyaantuu ammoo ni boochee dhugatti boochee nyaqnyaq jettee kunoo ijjilaa waan fakkaattu. Amma ni boochee yoo deddeebine amma daranuu boo'insatti eegalti. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya sarpiraayiziin kunoo kana fakkaata. Kanaafuu ijoollee teessan akkanatti gammachiisaadha. Maatii teessan akkanatti gammachiisaadha. Guyyaa biraa viidiyoo biraa sarpiraayizii haadha manaattis godhuudhaaf inshaallah qophiirraan jira. Nama wahiitu na bilbilee maallaqa hanqanaa akkaawuntii keetirratti buuseetiin jira. Maallaqa san fuudhiitii sarpiraayiz uffatumaan godhi gaafa biraa immoo dahabaan bitaa fi naan jedhanii turanii. Sarpiraayiz amma yoo na godhuu feete heechuma keetii malee kana maatiin nan ejebu. Hedduu bareeda amma silaa fultaanii kana mee rayyaan kiyya ka'e silaa huccuun guddoo jiraate. Waan kana fakkaatu beektaa? Ani hedduun jaaladha. Waan dahabii fi gurraattii sana maashaallah. Waan kana fakkaatu kolas anis if qopheesseetiin jira. Hedduu bareeda. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya amma uffatanii gurraachuma kana tokko kana. Guyyuma iidaa agartanii. Kalas guyyaa iidaa inshaallah yoo rabbi jee guyyaa iidaatiin rabbi nu haa ga'u warra soomana kana nagayaan lafa kaa'ee gara iidaa dhaqu rabbi nu haa godhu. Guyyaa iidaa akkasitti uffata kana uffatanii kana qofaa miti kabiraatis baay'eedha. Uffatanii ijoolleen shaa jetti bakka bashannanaa bakka isaan dhaqanitti viidiyoo isin mareetiin isin biraan gahaa. Chaayineela kana viidiyoo kana immoo chaayineela isaaniitti irratti daawwachuu dandeessanii. Viidiyoon biraatis kan isaan kanaan dura hojjetan viidiyoo quraana isaan quraana qara'an linkiin jala isiniif kaa'ama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.